يانو لأنا نوباس أنا مسا نوباس كل مكان كذا برفتها كذا يواقع نورك يتدي كل باسا Arkafuun eegabjamtootaa fi daawwattoota Free 24 akkam jirtu nagaa keessanii fayyaadhaa jirtu jajjabaatu jecha namoonni chaanaalii kanaaf haaraa taatan waan akka gooton subscribe gochuudhaan jechuudha chaanaaliin kun akka guddatuuf shoora guddaa taphadhaan isiniin jira namoonni immoo kanaan dura gootanii jirtan like gochuun hiriyoota keessanii fira akkasumas sagantaawwan waliin bu'aartii afaan Oromoo jedhuun har'a keessummaan kwarraa intala guutaa intala hayyuu jechuudha intala qabsaa Oromoo jechuudha Naayilii Usmaayoo Muusaati. Naayilii Usmaayoo Muusaa gaa akkuma beekamu bara 2016 kaaftee 2016 kaaftee jechuudha biyya Egypt Kaayiroo jiraachaa turte ammoo jiruu baqattummaa keessaa gara biyya Kaanaadaatti darbitee achi jiraataa jirti isiidhaaf gaafii babbareedaa kana keessaan ergee fi bifa viidiyootiin tolchitee na ergiteetti hundumti keenya viidiyoosii fi deebisii waliin video san irratti react goona kanaaf hundumti keessan hamma dhumaan nu hordofaa isiniin jenna nagara Naayiliitan isin dabarsa Naayilii bagana gaan dhufte hashama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota Free Show 24 yookaan 24 keessummaa irraa ta'ee kanin dhufee gaafii asirrannaa dhiyaatte isiniif deebisuuf dhufee hanga qophii sagantaa keenya nu faana tura isiniin jechuu barbaada. Gaafii tiyyatti osoon hin seenne duratti ijoollee biyya baqaa teessee afaan Oromoo guddisuuf tattaafattu mara isaaniitu bira haa dhaabbannu haa utubnu share like subscribe godhuudhaan bira haa dhaabbannu isiniin jechuu barbaada. Kara gaafii tiyya yeroon dhufu gaafii tokkoffaa Naahiliin eenyu eessa dhalatte ammoo eessa jirti jettee kan na gaafattee fi Naahiliin ana guutuun eenyummaa kootii ammoo Naayilii Usmaayoo Muusaati. Kaninitti dhaladhe dirree dhawaa ganda guggubaa kaninitti guddadhe malkaa jabtuu akkasuma kutaalee biraatillee waan hin tureef namni hangi tokko magaalaa Cirootti na beeka. Gaafii lammaffaa Naahiliin maatii ishiitiif nama meeqaffaadha jedha jettee kan na gaafattee fi Naahiliin maatii ishiitiif nama lammaffaadha haadha koofis abbaa kootiifis nama lammaffaadha. Gaafii sadaffaa qabsoo uummanni Oromoo yeroo ammaa godhaa jiru kana qabsoo qubsaadha jettee ni yaadda jettee kan na gaafatteef uummanni Oromoo dhugaa Rabbii dubbatuuf uummanni Oromoo wareegama danda'ame hunda haffalee jira ammoo yeroo ammaa yoo ilaalle qabsoon Oromoo godhaa jirtu qubsaa miti jedheeti yaada akka mataa kiyyaatti. Gaafii afraffaa akkuma beekamu ati intala goota hayyuu abbaa keenya intala jaala qabsootti. Intala isaa waan taateefillee takka ofirraa adda si baafnee hin beeknu. Mee sirba isaa jaalattu keessaa tokko nuuf sirbi jettee kan na gaafatteef dhugaa Oromoo dubbatuudhaaf Oromoon takka ofirraa tahee maatii isaarraa tahee maatii Usmaayoo takka ija biraatiin laalaniin beekanii ofirraayis adda baasaniin beekanii kanarratti immoo ilmaan Oromoo xiqqaa guddaa bahaa dhihaa kaaba kibbaa hanga daa'ima humaan beeynetillee hedduu takka galatoomaa ulfaadhaa isiniin jechuu barbaada sadarkaa kanaan nu geessanii isin birallee Rabbi haa jiraatu akkasuma warra akka keenyaa kaleessa fakkaattoota keenya arramoo biyya keessa jiranii rakkachaa jiran harka haa qabnu waliin haa kaafnu isiniin jechuun barbaada. Kanaan dhaamsa fayyaa ilmaan Oromoo mara keessanii bira akka ga'uu barbaada. Sirba isaa keessaa jaalattu sirbii jedhee ani sirba Usmaayoo dhaggeeffadhee hin beeku hin dhaggeeffadhulleedha. Ammoo sirba Oromoo warraaqsaa sirboota dur ni dhaggeeffadha yeroo baay'ee sirba Usmaayoo garuu dhaggeeffadhee hin beeku. Ammoo namni baay'ee kana dhaggeeffatu ni dhagaha namni tokko gisee dhaggeeffatu ni dhagaha. San keessaa sirba tokko hamataa dureedha anis ni jechuu barbaadu nuwaamtii arraas daran iyyitee gabrummaan dhaalamtee ba'aan daboolamtee biyyiti teenya nutuutti aanaa eenyurra daganne sirba jiru isin afeeruu barbaada namni gaafii dana nagaa namni buufattanii dhaggeeffachuu dandeessu jechuudha sirba Usmaayoo kana. Gaafii shanaffaa qabsoon eenyu harkatti hofte silaa eenyuun ol kaati deemti osoo gargaarsa argattee jettee kan na gaafatteef qabsoon silaa alagaa yookaan diina harkatti hofti arra garuu kan harka qoftee
ilmaan Oromooti. Nama afaan Oromoo beeku Oromoodha ofiin Jawaar harkatti kufte. Eenyuun ol kaati kan jedhu irratti immoo osoo hayyoonni keenya Profeesara Doktora beektoonni ilmaan Oromoo hundi isaaniitu bu'aa fi bolola aangoo garagaraa osoo hin taane dhugaa Oromoo fi Oromiyaa dubbatu irratti yoo hojjetani wanni qabsoon Oromoo oliin kaaneef tokkoyyuu waan jiru natti hin fakkaatu. Akkuma gaafa waggaa 2 fi 3 tana duraatti tattaafatanii hundi isaanii bu'aan isaa numa jira jedheen yaada. Gaafii jahaffaa Jaalmarroo qabsoo isaa ija kamiin ilaalta? Gaafiin tun immoo Jaalmarroo ijoolleen na buusti fakkaatti. Qabsoo Jaalmarroon godhu ija kamiinuyyuu gaafa ilaalu ija shakkiitiin ilaala akka mataa kiyyaatti. An nama siyaasaa miti, nama dhaaba siyaasaa deeggarullee miti, nama dhuunfaa tokko garuu ija shakkiitiin ilaala. Namni bosonaa maal godha? Maaloo jedhee ati isaan irraa yaada qabda jettee kan na gaafatte. Namni riphee lolaan yookaan namni mirga isaa falmu biyya keessa yookaan mana isaa taa'ee hin falmu yoo karaa nagaa ta'e qofa yookaan immoo daggalama seeneetuma falmaa. Maaliif haqa isaatu sarbame waan ta'eef daggaluma seenee mormata falmata jedhee yaada. Namni maaloo jedhee kan waywaatuuf ammoo yookaan xiyyitii nu bitaa yookaan qawwee nu bitaa yookaan nu gargaaraa jechuma fakkaatti. Saniif kanarratti yaada addaa hin qabu. Wanni kun waan sirriidha. Namni daggala seenee falmuuni jedheen yaada. Qabsoo godhuun. Gaafii 7ffaa qabsoon Oromoo kan balleessaa jiru diyaaspooraadha moo warroota biyyaati yeroo teessee ilaaltu jettee kan na gaafatteef. Ani amma diyaaspooraa fakkaadhaanis diyaaspooraa dabalame nama biyyaan baa jiru kana hundaa'u namni diyaaspooraa jedhanii garuu diyaasporaan bika baay'eetti qoodama. Ammoo namni balleessutti jiru warra biyyaas warra diyaaspooraas. Warra biyyaa gaafan jedhu warra kaleessa wayyaanitti dhakaa haraa ture warra nuti isaan jala deemnee haala qabsoo Oromoo nu barsiisaa turan har'a garuu biltsiginnaa jedhanii badhaadhina faarsan. Saniif warri biyyaa karasiin balleesse itti mul'anne tahaa maybe argaan jiran tahaa waan inni itti jiru karaa gaariitti illee fudhatan tahaa beeynu waa garaan isaan godhee garuu karasiin qabsoo Oromoo balleessanii warri diyaaspooraa ammoo warri nuti duraan akka Oromootti goota yookaan hayyuu jennee of duratti ilaallu har'a hundi isaaniitu carraa qeerroo fi qarreetiin biyyatti galanii badhaadhinni sirriidha deeggara anuun jechuutti jiran. Saniif isaan lachuutiin komadhaa isaan lachuutu balleesse jedheen yaada. Gaafii 8ffaa abbaan kee fi goototni gurguddaan biyyattii hundeen gadi dhaabuuf aarsaa gurguddaa kaffalaa jiru. Ati hoo aarsaa wanti ati Oromiyaaf kaffaltee jira jettee kan na gaafatteef. Yoon akka gootota kalee fi yookaan immoo qabsaa'ota ilmaan Oromoo kan biyya jiruu fi kan wareegamee jiru yoon ilaale qabsoo tokkoyyuu ani wanni niin godhee kaffale tokko isaan hin madaalamu. Hanga danda'e namni karaa danda'uun tattaafata. Wanni niin ani godhe humaa hin jiru jedheen yaada. Isaan biraan of madaaluu hin danda'u waan. Gaafii 9ffaa bulchiinsi sirna Abiyyii kana haala kamiin ilaalta? Miidhaa fi faayidaan isaa adda baasinuuf himii jettee kan na gaafatteef. Haala badatti ilaala. Haala nama alagaan nu bulchuu jiru akkasitti akka nama alagaan nu bulchuu jiru badaa jedhee balaaleffatu haala akkasiitiin ilaala. Miidhaa isaa malee ammas bu'aa isaa hin argine. Waggaa dheeraa ambiin hin godhin inni immoo waggaa 2 fi waa keessatti jilba nu cabsee nu kolchise waan ta'eef haala miidhaa isaa malee gaaromina isaa hin argine waan ta'eef akkasuma miidhuma isaatiin hubadha. Gaafii 9ffaa biyya amma jiraattuu fi biyya ati dhalatte irraa haalicha amma waliin kam filattaa? Silaa biyyumaan dhaleen itti dhaladhee itti guddadhee aalii fira koo maatii koo obboleeyyan koo hiriyoota koo hunda jiruun filadhaa. Garuu akkaan san hin filanne haalli amma
biititti jirtu adda waan ta'eef biyyumaan amma jiruun irra filadha. Cabbii warra ormaatii wajjin jiraatuutuun irra naawayyaa irra filadha jedhee yaada. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkatti bu'aaratan abdii qabna like gochuun share gochuun jajjabaatilleedha nama hedduu wajjin nama buusti haa ta'u garuu kanumaayyuu tattaafatanii biyya baqaa keessa teessanii afaan oromoo guddisuuf warri tattaafatan hundi keessanuu galatomaadha. Gaafina dhiyaattee yoon dogongoruu baadhee akkanumatti beeksisee akkuma na fakkaatetti warri nama fayyadatan hedduu takka galatomaa hanga sagantaa qophiisaatti faana turaa isiniin jechuu barbaada. Galatomaa nagaata.